Ordoftootteen ta Boorana Global Media Yooya galchumii sannagaa nageenni sanbadaadha galatooma oduuteen ta mirga bitaa ta guyyaarra tataaree 24 ji 11 gan 2025 yaasanii qopheessituun oduu tanaalleen ana adijjalii baniiti agi qixxissuu daa'imtu teenna na waliin jiraadha saniin jedha. jalqaba oduu teenarraatti kaam jilti Krismaasii dhiyaate guddaan boolisaa ka arda marsabeeti Leonard Kimayooni inni maakka arda marsabeetiti nagaa akmala guddisan ka inni arda marsabeeti dubbate waan jedhu boolisii lafsuni karaa danda'aniin walqabatanii nama giri naga dhabiisan dhufuullee qaqqabanii jedhe ammallee Kimayoon irra fedha derefootaallee akka warri akka dassa naga karaa irra qorqoratan ka hojja baaburfaa oofan farsoon dhun akka muda karaa diqeessan kaanin gumiilleen kadhata akka warri yoo warra aadaa laf keenyaa cabs argan hojjumsuun boolisaatu firra himan daa'imtu dhibitti warri qubattu fuula baannisaa arda mandeeraa yeeyitu wal dhagaanii naga lallabanii eegi qarra marroo hedduu gositii garriitii fi dogoodiyaa yoo cuf wal dhabdu ka warri waldeennaa nama gakkaa waltiin dhufti keessatti taasaanii waan jedhanii wal qabanne ka nagaa guddimnuu jedhan akka jiru warra taborii illee laalan itti aanan kamishna fuula baannisaa Hezbon kayeesini inkadata warsun akka warri war nagaatillee waliin hojii hojjetan. Lakini hivi karibuni kumetokea visa kadhaa ambavyo vimelete taharuki kati ya wafugaji wetu kati ya jamii ya Degodia na Gare. Kwa hivyo leo tulikuja kuhakikishia kwamba kuna usalama wa kutosha na kwamba tunataka washirikiane na serikali katika kudumisha amani. Tukae kama zamani ndugu na tusherekeane, tukae kama ndugu pamoja, ndio kikao yetu ya misho tumefika. Kwa hivyo amani ni kitu muhimu sana. Bila amani hakuna maisha. Yoo daa'imtu sun lakini meta dhibiin duraa dabarre dameen qorsa hamaama nammacheessi irra qorqorattu ta nakkaada jedhan ta keenya in kadhatti duriyaatu diinitiif abbootiyaawwan ijoollee kaa'ima akka warri guddisanii ijoollee kaa'ima gorsi kennaniif gubbaa qorsi hamaama nammacheessu nakkaadaan inni himti akka kaa'im kana nami qorsuun akka dansarra dhowwuu danda'u duriyaatu diinitii fi abbootifaawwan ijoollee suni jedhan. Viongozi wa kidini ni washikadau muhimu katika kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya hapa nchini za kulevya. Kama kanisa pia tutapanga mikutano katika vikundi mbalimbali vya wamama vya wazee ili pia tuwapee nafasi tuje tupate nafasi pamoja ya wao kupeana mafunzo ili tusaidie watu wetu. Watoto wetu wamepotea. Wengi sana wamepotea kwa sababu ya ulevi. Ittisuu daa'imtu teenarraatti nami ittiyaana chama mormituu ka ODM Abdul Samad Sharif Nasirini irra fedha duriyaatu chama mormituu cufa akka warri wal qabatanii gan gaddeem ka bulcha filatan ka gan 2027 nama waliin dabru barcuma fedhuutti inni wal dhabdanii gargariin bayina jedheen ka inni waldeennaa warra tokkeessa dubbate waan jedhu chama mormituu ta ODM sunini gan 2027 ka bulcha filatanii chama warra sun barcuma cufa inni argattii jedhe. Ndio ule mwingine wanajaribu kila njia kutugawanya. Tuna election mbele yetu. Musikae kama sisi mumeacha yale ambayo kwamba ya kufanya tunaenda kuwafanyia candidates wetu campaign. Wao huko wanapayuka tu ni kupayuka. Na mimi jawabu lao nawaambia hivi, tutashinda panapo majaliwa election hizi zinazokuja. Na tutashinda kila sehemu ambapo kwamba tumeweka candidate wetu. Panapo majaliwa tutashinda. Mimi vitendo vangu ni kuhakikisha ya kwa ODM imenyakua viti katika hii sehemu. Galatooma hordoftootteen ta Boorana Global Media oduuteen ta mirga bitaa ta guyyaarra askitissa ammoo oduu hedduu dhibiif barannoota akka hedduu channelumteen ta Boorana Global Media tanaatti sanii qopheessina obadde nami daa'imtu tan gam keenyati qopheesse sii dhufeen ana Hadijja Liibaniiti akkasumni waliin jiraadha saniin jedha.